applied fi basic research ka jedhan kana jira more of applications applied ni wala gara wante more focus gode wanta basic kana la ta'uu danda'a fakkeenyaaf gara gizeen PhD kiyya baradhu barnoota chemistry keessaa analytical chemistry kuni application adda addaa qaba fakkeenyaaf namoonni industry keessatti quality control irratti fakkeenyaaf productiin adda addaa gizee produce ta'u productii sana eeguurratti gizee godhamu qorannoo gaggeeffamu jira quality isaanii shurgadu waanota akkasiif gizee godhamu methodology adda addaatu jira wantooti fakkeenyaaf nyaata ta'uu danda'a quality isaa waan inni qabachuu qabu yookiin bishaan fakkeenyaaf yoo fudhatte bishaan keessa akka fayyaa namaaf ta'utti kontentiin karaa meetaalota ta'uu danda'a pH ta'uu danda'a waan adda addaa jiraachuu qabu ni jira standardii fayyaa namaa akka ta'utti sanneen jiraachuu standardii jiruun jiraachuu dhiisuu isaanii metodoon malootatti qoratan kana yeroo hedduu warra analytical chemistry jedhamuun kana kan develop godhanii sanaaf more wanneen akkasii irratti kan research qorannoo inni gaggeessu kan focus godhu methodology fakkeenyaaf bishaan yoo fudhatte bishaan dhugaatiin jira bishaan galaannis yookiin haroon illee yoo jiraate fakkeenyaaf magaalatti yoo jiraate balfa adda addaa yookiin balfa faabrikaa balfa magaalaatiin yeroo itti faalamutu jira yeroo faalamu kana keemikaalota fayyaa namaaf dhiibbaa geessisan bishaan sanatti dabalamuu danda'u jecha sanaaf bishaan sana keessa fakkeenyaaf kontaminaantiin fayyaa namaaf rakkoo qaban hagamtu jiru levelin isaanii kan fayyaa namaaf eeyyamamuuti olimoo gadi ka jedhu kanneen metodolojiitiin qorannuu fi isaanillee achi keessa hagam jiru ka jedhu metodolojii jiran fayyadamuutiin qorachuu fakkeenyaaf kanneen akka heavy metal jedhaman meetaalota ulfaatoo meeting exactly ulfaatan barmoota akkas ta'uu isaa teeknikaalidha isaanni fakkeenyaaf fayyaa namaaf warri rakkisoo wanti dhiibbaa qabu ni jiru isaan bishaan keessa ta'uu danda'a kuduraa muduraa fakkeenyaaf kanaan dura kan qoranne keessatti kuduraa muduraa fakkeenyaaf naannoo haramaatti illee kuduraa jiranii bishaan magaalaa bahee bahu qoshaashaatiin warra rigeettaan kuni veejiteebiloonni kuni leveliin sibiilotaan kana qaban heeminii tarjeen kana hagamii kan jedhu qorachuutiin kan eeyyamuutii gadi moo ol kan jedhu bishaan isaanis dabalatee biyyee isaanis dabalatee kana fa'aa kan jedhu otoo gara PhD deemin dura qorannoo kan gaggeessine akkasuma jimaa irratti illee fakkeenyaaf jimaa irratti jimaan akka dhibee adda addaa fakkii fangasii ta'uu danda'a waan tokko tokko gizee qotee bulaa jalaa miidhu productivitiin isaa gizee hir'atu farra ilbiisaa kanatti fayyadamu insecticide yookiin pesticide jedhaman farra ilbiisaa kana kan mala dhimma biraaf gabaarra jiranii yookiin farra ilbiisaa jedhamanii warra gurguraman kana spray godhan jechaadha spray godhanii jimaa irratti sunniin immoo fayyaa namaa irratti dhiibbaa qabu sanneen illee baha Itoophiyaa fi kibba Itoophiyaa irratti saampila jimaa fiduutiin sanallee qorannee turre qorannoo keenya keessatti illee leveliin yookiin hagi isaanii fayyaa namaaf dhiibbaa akka qabu qorannoo keenya argisiisee jira kanallee universitiin keenya akka publish godhu annual proceeding qaba sanarratti akka publish ta'u goonee namoota dhimmi ilaallatu bira haga danda'ameen akka ga'u goonee jirra mooruuf gara ergan gara PhD'tti seene mooruuf xiqqoo ekspertii ka ta'u akkuma silasitti metodoota wanneen amma sii kaase kana warra amma sii kaase establish ka ta'anii namoonni dura ture saayintistoonni kan develop godhanii maloota ittiin kontaaminoota kana qoratan namoonni develop godhanii jiru sana fayyadamnee nyaata keessa bishaan keessa biyyee keessa hanga isaanii maal ka jedhu akka qoratuuti sana booddee garuu mooruuf PhD irratti kan focus godhe maloota sana alternative ta'an jecha fakkeenyaaf sibiilota amma sila kaasee bariin
PhD koo keessaa tokko sibiila heavy metal jedhamu arsenikii jedhamuuf malattiin saampilii adda addaa keessatti ittiin detect goonu jecha ittiin hagasaa ittiin determine goonu develop goonu ture jecha ittiin amma bishaan keessa arsenikiin kun hagamtu jira kan jedhu method ittiin develop goonu jecha ittiin determine goonu jechuudha ittiin hagasaa baru jecha hagasaa fakkeenyaaf gizee haga bishaanii litiraan fakkeenyaaf joogii kanaan waraabuun akka danda'amu jecha bishaan fudhattee bishaan sana keessa heavy metal arsenikiin sun hagamtu jira concentration isaa kan jedhu qorachuuf kan nu gargaaru tokko metodiin sanarratti kan develop ta'e kan biraa akkasuma pesticide kan oolu sunis more focus kan godhe mala sana develop godhuu irratti firuutii irratti ta'uu danda'a maloota biraa irratti pesticideota adda addaa akkamittiin maloota alternative jechaan maloonni nu dura baay'ee established ta'anii jiru ግን akkanumatti akka filannoof ka ta'u sanneen develop godhuu irratti more of ka focus godhe erganee PhD irraallee deebi'ee maloota kana fakkaatan maloota sasalphaa fakkeenyaaf amma biyya keenya keessa sila kan kaachisee qorannoolee amma biyya keenya keessatti gaggeessuu fi meeshaalee hanqinni meeshaa hedduun ni jiru. Kanaaf akka nuti alatti alkeemistiitti mala sasalphaa meeshaalee gurguddaa expensive hin taane hin barbaanne kana develop godhuu irratti projektiilee develop godhuutiin barattoota illee achirratti gara barattoota mala amma sasalphaa jedhamuun kanarratti barattoota hedduu gargaaranii wal ta'an eebbisiiseeraan fi maybe co-investigator ta'uutiin sanaa ol majalii ta'uutiin maybe torba saddeet kan ta'an eebbisiisuu yaaleera. Egaa barattoonni kun moroof kan hojjetanii maloota ittiin akkuma sila kaase kontamnaatota kana ittiin determine godhan alternative biyya keenyaaf illee maloota salphaa ta'uu danda'an kanarratti focus godhedha. Yeroo dhiyoo samma barattoonni barataa jiranis fakkeenyaaf food colourant kan jedhaman kun ni jiru. Fakkeenyaaf amma karamella fa'aa yoo argitan akka daa'imni loolipoppii jedhanii yookiin immoo keekii fa'aa gisee hojjetanii qalamii adda addaatti jedhanii nyaata kanatti jecha miidhagsuuf jedhanii amma gariin isaanii kan fayyaa namaaf dhiibbaa qabantu jiru. Kanaaf baay'een isaanii gariin amma nuti amma akka bahaa Itoophiyaa fa'aatti kontiroobaandiitii gargalan jiru jecha fayyaa namaaf illee dhiibbaa warra qabaachuu danda'anii sanarratti illee qorannoon amma geessaa jiru jira. Sanaaf illee metodii ta'uu jechaadha mala ta'uu fi ittiin determine salphaatti determine godhuuf kan tajaajilu yoo akkuma scientific exercise'itti waan kanarratti illee hojjetaa jirra. Yaa'u projektoota dijitoota fandi godhanis kompiitii goone projektiilee tokko tokko fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana kan gaggeessaa jirru faa'uun fandi nu godhee kanneen akka gaggeessaatti ta'e nyaata midhaan kan akka boqqolloo, mishingaa, boloqqee fi qamadii irratti akkuma sila kaasee pestisaayidii kanaa ilbiisa ittisuuf midhaan akka balleessinee fi ni fayyadamna. Garuu haalli nuti itti fayyadamnu hagi isaanii midhaan keessa seenee fayyaa namaaf akka dhiibbaan geessifnetti ta'uu qaba. Sanarratti warri faa'oo beeksisa baasanii turani sana dorgomuutiin liigoonni amma yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessa kibba irratti fokus godhee gara waradaa afur irratti fokus goone saampilii boqqolloo, qamadii, kan sorgamii fi harikootii fi boloqqee irratti qorannoo insektisaayidii adda addaa kana levelii isaanii fayyaa namaaf haga dhiibbaa qaburra jiru moo
seef irra jiru qorannoo gaggeessaa jirra ji'a tokko nama gidduu keessatti kan furamee qophii jecha waa'ee maatii gaafatetti maatii koo irraan kan koo qofa kaasuu dura haadha kiyyaa abbaa kiyya illee tun kaasee itti tola. Ani akkuman dura kaasee ilma baadiyyaati akka carraa haati kiyyaa abbaan kiyya warra barumsaa barate miti garuu abbaan kiyyaas haati kiyyaas barumsaaf nama xiyyeeffannoo kennu maatii kiyya hundumallee osoo baranne baay'ee xiyyeeffannoo kennanii obbolaa kiyya dabalatee hundi isaanii akka baratan godhaniiru kan dabarsee abbaan kiyya akka eksperiyaansiitti gisee inatti himanii obboloota koo hangafa turanii otoo umuriin isaanii ga'ee mana barumsaa geessuutiin barsiisonni illee isaan didanii akka barsiisota illee lolanii natti himaniiru anillee dafanii dhuma mana barumsaa ana galchanii mana barumsaa illee baay'ee fagoo miti nurraa kana godhuu irratti haati kiyyaa fi abbaan kiyya bakka nama ga'ee kanatti kontribuushinii guddaa qabu. Fokusii isaan otoo baratiin barumsaaf kennanii abbaan kiyya yeroo hedduu ofii barachuu baate illee obboloota kiyya warra durbaatiin ani carraan akka inni carraan dhabe kana akka nuti nama ja'a ani dhiirri na qofaadha. Lakki ani nama dhumaati. Ani nama dhumaati. Ani maatii kiyya warra dhumaati. Akkasitti nu guddisanii haati kiyya immoo yeroo hedduu umurii koo keessatti bakka guddaa qabdi. Ani yeroo hedduu illee gizeen gabaabsee ibsu addunyaan kun abbaan kiyya boqotanii jiru haati kiyya ni jirti. Yeroo hedduu addunyaan haati koo keessa hin jiran addunyaan anaaf tokko miti jedheen hubadha. Yeroo hedduu umurii dheeraaf fayyina jireenya koo keessatti nama hedduu kontribiuutu gootedha. Waan adda addaa bakka kashlabbummaa akkana walitti barumsa kiyya irratti fokas akka hin godhu na gorsuutiin na jajjabeessuutiin haga dandeessu hundumaa irratti investi godhuutiin akka bakka kana ga'u haga har'aatti illee na jajjabeessuutiin nama bakka rool moodeliisin miti akkatti namootan jechaan ittiin rakkisan keessaa tokko carraa kanaatiin isheetiin illee baga ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos si ga'ee umurii dheeraa si hawwan jira. Umurii dheeraa akka kan ta'u. Waa'ee maatii keessanii? Gara maatii kootti giseen deebi'u ani abbaa maatiin hin qaba. Abbaa ijoollee dubara lamaati. Abbaa milkii fi abbaa moo'iti. Amma ijoolleen isiin hangafti waggaa 7 ishiin lammaffaan waggaa 5ffaadha. Maatii warraa kiyyas barsiiftudha. Labarraa kooti ishiin yeroo hedduu ijoollee qabuutiin hojii manaa fi hojii mootummaa fi dalagdu duukaa na duuba dhaabbachuutiin yeroo hedduu ana jajjabeessuutiin yeroo kiyyallee ani amma maybe yeroo isaanii hedduu fudhadhee yaada. Manatti illee fudhee galee manatti yeroo hedduu halkan hedduu gizeen dalagu yeroo isaanii irraallee haga ta'e hir'isee hindistaannaa gochuutiin garuu haga ta'e ijoollee kiyya duukaas yeroo ta'e kenneefiin hin dabarsaa gin akka barbaadamutti yoon godhu baadhallee warraa kiyya sana cufuutiin baay'ee nama na duuba dhaabbatedha. Dhuguma dubbachuuf exaggeration hin qabne ani jireenya namaa keessatti namni baay'ee warri successful ta'anis warri akka keenyi baay'ee successful ta'anis haa ta'u bakka keenyas jiranii nu hubatu jedhanii yaadu namni jireenya isaa keessatti baay'ee successful ta'uuf maatii gaarii manaa qabaachuun haadha warraa gaarii haadha warraa sappoortii gootu qabaachuun wanta baay'ee guddaadha. Bakka sana waan qabdu ta'ee bakka jireenyi miira nutti fakkaata baay'ee kanaa fi karaa kanaa waaqayyo haa galatu. Anillee maatii gaariin qaba, maatii sappoortii na godhaniin qaba. Yeroo namni yeroo isaanii irraa hir'isee dhimma biiroos qorannoo irratti suuras godhu isaan bakka kana duuchuutiin qabu kana duuchuutiin na duukaa dhaabbachuu ishee haadha warraa kiyya yeroo hedduu
Tapi tinggi juga semana. Karena kanane ada warga ada zobitu kabele baga ayana dua tahu tapi Yesus Kristus kan sigahe wan nadu berdapati yeruhun wana gargartu bi karena kanan hidup segala dia itu ane bayi le nama bayi hidup lagi jadi karena pansi godong itu di umur baju garu ane kerja fakir tu antar muda mati mati ko duka yero dapat seminggu pada joli ko duka especially san umur insani yero tiba joy bon jate san duka dapat suti yero cara ada seminggu pada gak weekend di pasar duka yero kabate ini pada yero itu bayi nama itu bakabashana itu dia yelo bashana garu mati kiru pagin dapat sudah lagi ya mati ya duka rumah aku nama bakal ini tiron gambar cuci nanti agama Wana sanduka ada bersih Hero bayi rowan kami muntu nomor cudas tu lugar nah esan berdukan ada bersih ini rumah cucian itu wanti gara ayana tinderu ayana ko bi kenya ke satti baratame ayana pasika nuwanuma manni argami wanu kamnon ayana afkatul gone wanu manni ko pese gone riyo ta kenya olla kamnu duka walwamne walin tabacha dabarsina ayana kasitti dabarsina ga kalama diyati walla ani kamna riyo kon jiru sanduka waltane namoonni hedduun waan dabarsanii deeyyaadha gize ani maatii kiyya bira ture ayyaana Paasikaa ayyaana kabajamu keessaa tokko ayyaana kanatti gizeetti hoolaan fa'aa kuufaa bitamtu ta'ee fi ani waan iyyaadhadhumeefi gaafa ayyaana kana akka ijoollummaatti bakka gaafa abbaan kiyya hoolaa bitu amma gaafa qalamtutti tiksu jala deemu baadiyyaadha loon tiksu walii tiksuun birqii miti ግን kun qalamuuf gizee bitamu bakka sana fa'aa yoo ta'e malee gaafa ayyaanni ga'uun egaa ayyaannis maybe amma namoota akka keenya baadiyyaatti dhalatanii fi baadiyyaatti uffanni midhaanii kan bitamu gaafa ayyaanaatti waan haaraan akka carraa gammaduu dandeessaa uffanni bitamuu danda'a. Kanuma kana yoo ta'e malee hedduullee waan yaadadhu jiru. Sirba dhaggeeffata? Sirba dhaggeeffate? Sirba ni dhaggeeffadha. Sirba eenyu jaallata? Ani sirboota Silasaa fi adeema sirba eenyu siyaasa? weellistoota hedduun jaalladhuun jira warra ammaallee ciccimoonni jiru. Ammallee dhaggeeffata? Ammallee ni dhaggeeffadha. ግን baay'ee akka duriillee ta'uu baatan malee ni dhaggeeffadha. Ani namootan weellistootan hedduu jaalladhu warra akka Eebbisaa Addunyaa fa'aati. Eebbisaa Addunyaa fa'aa, Usmaayyoo Muusaa fa'aa. Warra amma jiru warra akka weellistoota keenya gurguddoo akka Ali Birraa fa'aa ni jaalla. Garuu ani kilillee wasitti immoo warra durii kana akka Eebbisaa Addunyaa akka Usmaayyoo Muusaa fa'aa. Namooti baay'een warra akka Daawit Mokonnin fa'aa warra durii jala sana hedduu jaalladha. Akkuma isaanii sirboota durii kanallee